كل زهرة خير فيها تزيج زهرة ونرتب ليهتنا فكاهتا المان هرمي واليام أسكوتا بكا هنتا هدم كل مين نملكو إنا بخانو تقمنان وما شكني ربي جراها نهجين بيته يا هرمي بيا بدأت إلى أهل من صغران بيو والنور كوز جران halkan guyyaa wajjin jirra qilleensarraan jiruun addaan baane fanfacaanuu sarraa hundaaf rabbii jira yaadinaanarraa isumanuu kadhaa bikka jirtan mara hundummaan keessanuu kan darjaraa dura isiniin jaaladha caalchisee waa mara isin daguun fedhu ija tiyya dura silaas waan jaalatan hin argatan firraan osoo wal jaalannu baane garaa gara jiraannu inshaallah wal garra fuuldura hanga walaa garru naagee annaaf turooyi yaadinaanarraa bonyee nafnu nuti yaa rabbi yombate mitumteenya ifte musaa injifannoon si galche midurate nasrii jennuu fidi nuus galche miyyate قمتي والفياتني برنا ما دبرتي بلو فلتني لنسهين دبا كنب أنسيتوه أنيس به ينقبا بيته يا هرمي بيا بدأت إلى أهل من جماعة بين كم جرتن لقي أفيادا لقي نجورادا بقى جرالتر إسمينجن غارة أنا كيسا قدومنا غارة أنا أسيم مقالة هري روتين شرجنة راسوتنا شمسينيزن أكشين كران بربا دكتورا نفان خرا قلودا ديما نتيمو خلاص الرابيني أسيوان بقريبكم ميو ملوكة ديما جرا أما مو والدي مو جوداغا فكرة يتوجو جرا إن شاء الله تعالى ملك هنياسي غرام مدراتي إذا نقولين تنجر بنورافس ميو ملوكة تاسي بورمو بكذا تربي بيفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتودا بردوتودا هاي ويا خليسا مقالا هرماي الرا خان دريدا الرا خان ودا الرا مقالا لي غرغرا الرا ولد ابني إيمالا خينيا جدو غلا ديلي برني إچرا فيني مقالا بدنو برفاجلي أكسمدا ويفي مقالا بربا درترا هري روبي هرو براتي دبري gammoojjii gadi qumbii dhaynee chiimmool deemine magaalaa hiriyooti mirkanee galtee gaara kana qaxxaamuran cabsinee waldeeya mojoo keessa jira cululii fi mojoo tosi walitti dhufa kana waldee jirin akkuma agartan duubatti olaantu waan ajaa'ibaa mul'atu kaleerraa kaafnee hanga irraatti wanti nuti harkaa turre bona keessa deemaa turre bakka roobni hin roobin asillee ol qabde gama gaaraatiin akka akkuma gaarri kun jiru bakki biraallee jirti roobni hin jiru bona loondumaa jira namni dhumaa jira أصبار ربما ببرة قبلها هنقاسي شافي أجايبا كيس ديمارون بيدي شافي برين دوكنا تنقب دوكمين لون سيجر دموان جوتو أجايبا نركن شافي كنا هامني لون كنا أكما لون بورنا أسيمدان هامني چتالي هامني شمورا لونيا دن هامني وان لون انتو هند هامني أسيارر جرا كرا بورنا فيها ترنسل لگا تنقب جرتو لون كارا مدتاقر بوجود دن ديسون نحجبا ميت وسو شافي برين دوكنا جرتو tariigaa loon deemotee buraan dawamee jiru loon buraan dawamee jiru waan jiituu gaafa nyaate miidhamuu mala goggoysanillee yoo geessuu taate osoo mootummaan hunda ni qabaatte yaadee uummata sanii asiifee waan kana akka ta'utti ol geessee fi loon isaanii lubbuun akka tokko keessatti turtiin jennee yaa nama nuti midhaan namaa geessine warillee ga'uu baatu waan namni nyaatu geessine warri nuti geessine nama bira kuftee beeladaan geessu namaa waliin geessu mootummaanis gama isaatiin cabsee tanaamee osoo dhufee loon hawaasa keenyaa jalaan dhufu hanga tokko furaa fi furatee midhaan bitachuu kanaaf itti yaada كل زهرة خير فيها تزيج زهرة ونرتب ليهتنا فكاهتا المان هرمي واليام أسكوتا بكا هنتا هدم كل مين نملكو إنا بخانو تقمنان وما شكني ربي جراها نهجي
nus jarran halkan guyyaa wajjin jirra qilleen sarraan jiruun addaan baane faffacaanuu sarraa hundaaf rabbii jira yaadinaan arraan isuma nuuf kadhaa bikka jirtan mara hundummaan keessanuu kan dardaraa dura isinin jaaladha caalchisee waa mara isin dhabuun fedhu ija tiyya dura silaas waan jaalatan hin argatan firraan osoo wal jaalannu baane garaa garaa jiraannu inshaallah wal garra fuuldura hanga walaa garru naagee annaaf toroy yaadinaan arraa bonyee nafnu nuti yaa rabbi yombade miltuun teenya ifte musaa injifannoon si galche midurratti nasrii jennuu fidir nuus galchi miyyate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fardamtoota ta'e magaalaa Husiyaanaa Mayyuu Muluqee waajjira bulchiinsaa keessa jirra obboleessa keenya kabajamaaf jaallatamaa Mahammad Bakrii bulchaa aanaa Mayyuu Muluqee ta'ee jira. Waajjira isaanii keessa biyyi tun gammoojjiidha hedduu oogiti gammoojjennee tuma fudhachaa turre hoggaa seenne gammoojjiin nama malee lafaa mitiin hin jenne akkamitti kana jaanjechaa jala dhufne hoggaa waajjira isaanii keessa seennu baddaa ajaa'ibaa keessa seennu qabbantii gosa biraati lafa isaan deeminaa jetti nuyi kara biraa deemu jirraa qalbiin asiin deemu diddee jirti waan nyaatanis ni qabdi waan jala ta'anis ni qabdi waan ija yoo daawwatan bareedduus ni qabdi biqiltuu dhaabaa gaafa jaan biqiltuu dhaabuun faayidaan isiinumaaf jala boqonnaa yoo beelooyinni ol kaanee irraa kutannee midhaan sii kun akkuma nama nyaatu jiru kana nyaanna hayyoonni gisee fakkeessan biqiltuu saahiba gaarii waliin fakkeessan saahibni gaariin akka biqiltuutii jedhan biqiltuu irraa illee akka zayituunaa abukaadoo mukkeen amma gubbaa jiru kana firii dhalaame yoo beelooyitti ol kaatee firii irraa kutatta yoo firii illee qabaachuu baate gaaddisaa jala ta'e simmiidhu jechuudha suma fayyada malee. Biqiltuun tun ilma namaa barnoota bareedaa tokko kennitiif amala bareedaa tokko keessatti uumu maaliif biqiltuun tun qabiyaa siidha yoo namni jala deemee namni tokko ka'ee lule midhaan dheedhiidhaan hin darbattu midhaan bilchoo dhabuufte namtichi immoo dhagaallee yoo darbatees isin midhaan dheedhii hamma waan akka dhagaasan qabdu wantaan hin darbattu dhagaasaniin hin darbattu galata galchiti namtichi jalatti waldan nama kanaan amala gaarii barsiiftee namtichi waan san nyaatee midhaan bilchoo nyaateeti ka'ee jalaa akkasitti deema jechuudha. Isin barnoota bareedaa amala gaariidha nama barsiifti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku markah jitu godina Hararge Baha. Ana qubbi magala Minu keessatti argamna. Oy hoy 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 man warin mabasega mutichi ultan ya lammi tojirtu hamba khandiram bagana jiratan ulis fayata fayarafa fayangalabam namni kaisani khuyam tugatam miti wilirakun tantarte uga rabbin ki yasra nababu subam ani sinjalada nera hinjam silaka jalala bidakhitin ta sonjirunarra hindutuna duam firiwan ujjanina farkadabuam ruhi wal jalatu rabbi walinga ya hangal kunnamnu mevayana taman yomi navta te khasa ghaizati tanabdal shari agal chogavritti walfana sharamta nuran dubni wantin tanabdal shari galchitini latti tanabdal shari galchi kallitti jiran wal garra mevayana tamam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya kan baadiyyaa kaabaa kibba keessaa bala jirtan baga jiraattan nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu jecha irra isaan seennee arafte nyaangaluudhaaf dheengaddaa deeggarsa hawaasa keenya kaara akka qalleeyyii yookaan hongeedhaan miidhaman fuunee achiin seennee daawweedhaan horfaa calleetiin baddannoodhaan burqaa tirtiraatiin haroo gurraattiin hariiroon ilaa qumbii deemne achi ol deebinee hariiroon gaggorree laga mojoo fi culul waldee mojoo fi culul buunee ichiin edda Mayyuu Muluqee magaalaa Husee bullee achiin ammas garana imallee asiin miidhagaadhatti ol bahuudhaaf amma bakkitti argamnu tun laga yookaan gobeellee keessatti argamna.
bishaan asii yaa'u kun akkuma gartan kana duubatti laga ererii bakka hedduudha warra dhufee bishaan laga gobeellee cuuqii dhiifama daawweedhaan watariin asiin dhufa akkasumatti illee maaqalloon itti damdina fakkaata ammarrees illee itti hidhaama bishaan hedduu asii walitti dhufee asiin akkana waliin deema akkuma gartan kana garaa dhiirti kanatti kashawaa keessaa baaftee akka ajaa'ibaa tuulu jirti namni keenya orma carraaqqate harumatti heenu haa ta'u carraaqachuun bareedduudha jeesoodha carraaqadhaa isiniin jechaa nulleen gaa karaa dheeraa deemnee hawaasa keenya laallennee asiin edamayyuu muluqqee bullee asiin araddoota tokko tokko kabaadiyyaa gargaarsi bira ga'e miskiinaaf kan nuuka qaban namaa ka godhatuuf kan nuuka qaban itti dhaammannee asiin gaaran walii gartan kana mee kana galchiisa gaara asiin gartan kana hanga buunee ni gartan gaara kana gaara maalii jedhama gaara kaaboo yookaan gaara eeyduu janiini gaara kana keessa hanga buunee as hawaasni keenya baay'inaan gaara kana gubbaa warri jiraatu warra tiifatee jiraatudha asiin illee akkasumatti horsiisee bulaadha naannoo Kalawaa jedhama warri horsiifatee bulu kun gaalaame sheekonni keenya bareedaan kun warra aanan dhugu warra dhadhaa raafatee akkasii wanna juuraan miidharraa dibachuun ta'anii isaan asumaan akka carraadhaa eegumnu taasoo eegallee gad dhufanii warra lafa tana jiraatu jechuudha asiin lagaan keessa ol laalti laal gobeensaa fi shankoor maana gubbaa kanatti lafa gartee hongeen itti buutee bonni akka malee miidhee keessa gad dhufne as gaafa dhufnus bonni jiru ganna wama ajaa'ibaati gaa rabbiin jannataa ibidda akkuma wal biraa qabu asittis bonaa fi ganna wal cinaa qaba rakkoo fi bal'oo addunyaan faallatti uumamte meeshaa keenyaan bira jira isaanii durtii gaarii. haa ta'u hongeen bakkayyuu wal geesseet laga tokkichaa kana yoo taate malee wanni jiidha wanni nama gammachiisa wanni oowwa sammuudhaa namarraa oofaa takkallee numan jirtu tanaaf akko rabbuma san qabu asiis qaba rabbi gartee bareedumina akkana ummata hundaa wal haa gahu amma gaa asiin miidhagaadhatti ol bahuudhaa deemna tanuma gaa isinii beeksisuu feeneeti nagayatti naa jiraadhaa khayriin naa jiraadhaa rabbi isin haa jiraachisu isin warri ala jiru ka gartee walumaan deemuudha jirra warri keessa jiru walumaan deemu jirra nagayaan